Hello, akkam jirtu? Barnoota nama qabadhee jiru gargaarsa jalqabaa balaa tasaa mudachuu danda'aniif ta'uu qabu kan jedhudha. Namni balaa tasaa tokko immediately akka argeen maal gochuu akka qabu. Keessumaa nama dhiigaa jiru, nama cabee fi nama ilkaan tasa jalaa buqqee akkasumas nama immediately siis godhaa jiru kan dhibee gaggabduu qabu jechuudha. Kan jalqabaa nama dhiigaa jiru tokko yoo tasa arginedha. Nam tokko dhiigaa jira taanaan yeroo arginu maal gochuu qabna? Immediately gadi ciibsuu qabna. Erga dugdaan gadi ciibsnee booda bakka dhiigaa jiru sana kafana qulqulluu argame kafana qulqulluudhaan itti marsanii itti maranii hidhuu. Yoo kafanni qulqulluun argamu ta'e immoo uffatuma nurra jiru kan uffatuma nama sanarra jiruun naannoo dhiigaa jiru sana itti marree hidhuu qabna. Yoo erga takkaa hiinee booda dhaabachuu dide dhiigni suni irraa baasnee gara biraatti jijjiiruu hin qabnu. Inni duraan itti hidhame akkuma jirtu ta'e dabalata gara biraa irratti dabaluu qabna. Malee takkaa hiinee yoo keessuma darbee dhiigaa jira ta'e isa sana hiiknee gara biraatti gochuu yaaluu hin qabnu jechuudha. Yeroo itti marru garuu maal yaaduu qabna? Baay'ee humnaan jabeessinee hidhuu hin qabnu. Humnaan gottoonni jabeessinee yoo hiine dhiigni gara qaama gadii olii darbuu dhiisuu danda'a. Kanaaf tootaalii akka dhiigni oliif gadi hin dabarre sun ta'in akka dhiigni bakka jirutti dhaabatudha kan ta'uu qabu. Kanaaf uffata qulqulluu argame itti maruu yoo dhibe immoo waan argame itti marree akka dhiigni sun akkuma achumatti dhaabatu taasisuu qabna jechuudha. Bakka dhiigaa jiru sana ol kaasaa onnee olitti qabuu qabna. Miillas haa ta'u, harkas haa ta'u bakka kamiyyuu bakki sun onnee ol ta'uu qaba. Above the heart level yeroo akkas ta'u hangi dhiiga bakka sana ga'u ni irrata jechuudha. Akkasumas wanti waraane keessa taa'ee yoo jira ta'e fakkeenyaaf waan ta'e waraaname wanti waraane sun achuma keessa jira yoo ta'e amma danda'ametti yoo wanti sun yeroo keessaa ba'u baay'ee dhiiguu danda'a waan ta'eef hanga danda'ametti wanti sana ofii keenya achitti keessaa baasuu sun ta'in akka inni keessa jirutti qabnee mana yaalaa geessuu danda'uu qabna jechuudha. Tariitii wanti waraanee keessa jiru sun yeroo keessaa ba'u hiddi dhiigaa cite hedduun dhiiguu waan danda'uuf kun rakkoo cimaa keessa waan buusuuf wanti waraanee wanti guddaan keessa jira taanaan qabannee mana yaalaa geessuu qabna. Hanga sanatti garuu bakka dhiigaa jiru sana uffataan dhiinee geessuu qabna jechuudha. Akkasumas bakka dhiigaa jiru sana onnee olitti kaffi goonee yookaan ol qabnee akkasumas nama sana ciibsinee geessina jechuudha. Inni lammaffaan nama tasa ilkaan irraa buqqa'e yoo argine fakkeenyaaf namoonni lamaan tokko osoo wal lolanii tariitii yoo nam tokko ilkaan dhahamee irraa buqqa'e immediately maal gochuu qabna? Ilkaan buqqa'e karaa alaa isa mul'atu kana jechuudha. Malee hundee isaa qabuu hin qabnu. Beezii isaa lafee mangaagaa sana keessa ol seenu sana isa qabuu hin qabnu. Karaa bakkee isaa qabnee amma danda'ametti maal gochuu qabna? Bakka isaatti deebisuu yaaluu qabna immediately. Yoo ishee bakka isaatti ol seena ta'e bakka isaatti seensisnee uffata qulqulluu akka inni ciniinee mana yaalaa ga'u deemu. Uffata qulqulluu inni ciniineetu maal godhaa? Ol dhiibeetti bakka inni bakka sanatti turuu taasisa. Yoo ammoo bakkatti deebisnee akkasiin geessuu hin dandeenyu ta'e maal gochuu qabna? Ilkaan sana fuunee aannan keessa buusnee mana yaalaa geessina. Tarii immoo aannan hin jiru ta'e maal gochuu qabna? Arraba isaa jala hancufaan amma in tura waan ta'eef akka inni hin gogne akka inni hin duune taasisa waan ta'eef ilkaan suni arraba namichaa jala kaa'uu. Yoo immoo hundumtuu hin jiru ta'e immoo dhumarratti filannoon jiru bishaani. Haa ta'u malee aannan filannoo jalqabaadha. Aannan jiraannaan aannan keessa keenye sa'a tokko gidduutti mana yaalaa ilkaanii geessuu qabna jechuudha. Sa'a tokko ol turraanis gatii hin qabu. Immediately amma danda'ame aannan keessa keenya mana yaalaa geessuu qabna. Yoo danda'ame bakka isaatti ol deebisnee lafee mangaagaa yookaan bakka inni buqqee sanatti seensisnee geessuu qabna. Yoo kun hin jiru ta'e aannan keessa goona. Yoo aannan isin argamu ta'e arraba jala akka kaawwoona. Yoo kun immoo hin danda'amu ta'e bishaan keessa guunee immediately sa'a tokko gidduutti mana yaalaa ilkaanii akka ga'u taasisna. Yoo kan buqqee ilkaan jalqabaa ta'e yookaan milkitiisa jedhamu ta'e kun hin barbaachisu kun hundumtuu. Maaliif ilkaan jalqabaa booda bakka bu'aa waan ta'eef yaala hin barbaachisu. Kan nuti waan kana hundumaa goonu yoo ilkaan dhaabbataa ta'edha. Inni sadaffaan yoo nama cabe tokko argine yookaan cabatti yoo baane namni cabee dingata yoo nu qunname nama cabe sana sosochoosuu hin qabnu. Bakka inni jirutti qabnee akka inni sosochoone gochuu. Bakka cabe sana akka inni hin sosochoone waan qajeelaatti hidhaa. Fakkeenyaaf yoo miilatu cabe ta'e miila isa cabe sana miila isa fayyaatti hidhuu. Hidhaa isaa garuu gara malee akka humnaa ol jabeessuu hin qabnu. Tariitii dhiigni akka oliif gadi hin dabarre taasisuu waan danda'uuf. Kanaafuu
bakki cabe sun akka sochoone sirumayyuu akka warraan fagaanne jechuudha. Akkasumas wanta cabe sana wanta qajeelaa ta'etti yookaan wanta straight ta'etti hidhuu. Haga mana yaalaa geessanitti waa nyaachisuu dhiisuu. Nama cabe tokko mana yaalaa geessinutti waa nyaachisuu dhiisuu qabna. Sababni isaas cabni sun immediately baqaqsanii yaaluu barbaaduu danda'a yookaan opereeshinii barbaaduu danda'a. Namni tokko immoo opereeshinii ta'uuf osoo nyaatu ta'e gaariidha. Kanaaf nama cabe tokko yeroo mana yaalaa geessinu amma danda'ametti amma ogeessa fayyaa gaafannutti waa nyaachisuu hin qabnu jechuudha. Inni ittaanu gaggabdoodha. Tasa osoo konkolaataa keessa jirrutu karaarra deemnu osoo bakka ta'e jirru namni gaggabdoo qabu tokko tasa yoo gaggabdoon mallattoon sun jalqabe akka isaan of hin miinetti lafa ciibsuun wantoota adda addaa mucaan sun yookaan namni sun itti bu'ee of miidhuu danda'u kaasuu qabna naannoo sana. Maaliif namni sun yeroo siis godhu yeroo kufee asiif achiidhaan siis godhu waatti bu'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf wanta isa miidhu naannoo sanaa kaasuu qabna. Akka gororroo yookiin tarii yoo haqqisan yookaan voomit godhan wanti sun gara somba isaanii hin seenne gara cinaattaa achitti ciibsuu. Yoo dugdaan ciisanii yoo haqqisan gara sombaatti gad namma jechuudha wanti sun. Kanaafuu amma danda'ametti namni siis godhaa jiru osoo cinaachaan ciisee gaariidha jechuudha. Akka isaan qaama isaanii hin urgufneef qabanii dhaabsisuu yaaduu dhiisuu. Namoonni tokko tokko maal godhu yeroo isaan urgufamanii akka isaan kana dhiisan humnaan qabu. Haa ta'u malee kan isaan kana godhaa jiran fedhiidhaan miti waan ta'eef sirna narviidha waan ta'eef humnaan dhaabuu hin qabnu jechuudha akka isaan asiif achi sosochoon. Hanga inni yookaan hanga isheen of bartutti waa afaan kaa'uu dhiisuu. Akka inni yookaan akka isheen qilleensa fudhataa jirtu ilaaluu. Akkasumas immoo erga wanti kun raawwate waan xiqqoo rafuu malaniif hangasitti bira turuu. Wanti kun baay'ee dadhabsiisaa dadhabbii cimaa waan qabuuf akka wanti kun siis godhanii xumuraniin xiqqoo rafu jechuudha. Akkasumas yeroo siis godhan kana fedhiidhaan miti waan ta'eef kan isaan urgufaman humnaan dhaabsisuu hin qabnu ofiisaayyuu dhaabbata waan ta'eef. Haa ta'u malee tariitii namni immediately ammatti gaggabdoo tokko qabu tariitii wanti kun hanga daqiiqaa 5tti kan hin dhaabanne yoo ta'e continuously daqiiqaa 5 oliif yoo siis godhan tariitii duraan mallattoo dhukkubbii adda addaa kan agarsiisaa turan yoo ta'e. Fakkeenyaaf kan duraan ho'ina qaamaa qaban yoo ta'e kan duraan qufaa turan yoo dhibee ta'e kan qaban yoo ta'e tarii qilleensa fudhachuu kan hin dandeenye yoo ta'e ammatti tarii naannoon arrabaa hidhii fi fuulli gurraachaa yoo jiraate yookaan siyaanotik ta'anii yoo jiru ta'e akkasumas erga wanti kun dhaabatee booda rafuu osoo hin taane of wallaalanii yookaan gaggabanii yoo xiqqoo turan hatattamaan mana yaalaa geessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu nama immediately dhiigaa jiru tokko, nama immediately cabee jiru tokko, nama immediately kan jalaa buqqee jiru tokko, nama immediately siis godhaa kan gaggabdoo qabu tokko maal gochuu akka qabnu kanaan beekuu qabna jechuudha. Ammaaf kan hin qabadhee jiru kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.